akkamitti bilbila keessi jalaa fudhatame? Ay mudannoo xiqqoo tokko kanan qabu. Gadda gaafa kamisachuudha manaa beeytanii misraaqiin dhaqaa jiran. Kanaan booddee namichi tokko karaa muraanatti dhufee obboleetti naan jedha oon jedheen as keessaa nagaa dhamtee nagaan jedheen. Kanaan booddee dhaabbata biyya alaa gargaaru beektaa as keessaa naan lakkeenuun beekuun jedheen nama gurguddaa gaafadhee jennaani afaan Amaariffaa malee beekanii. Ani immoo afaan Amaariffaa hin beeku. Kanaafiyyuu nama afaan Oromoo beeku gaafadhu naan jedhanii. Kazan nagaafate naan dhugaa anoon beeku iddoo tokko yoo hin jedheen. Achi immoo persentii 75 qannasee gurgurama beektaa biyya keenya Adaamaadha mana keenya irra makiin mangadi ba'ee kanaafiyyuu iddoo biraadhaan mana nuu laati lafa nuu laati mootummaanii qorqorroo irratti bitadhaa ijaarradhaan jedhanii. Iddoo biraadhaa yoo birri 100 gurgurame achi birri 25 gurgurama 75 qannasee naan jedheen. Kaza dhuguma se'ee anoon beeku bakka nama kan biraa gaafadhu malee jedheen. Misraaqiin immoo asuma dhaquu asuma irraan dhaqu jedheen. Ana olan beesilayyuu dhaqaa ola ba'an jiran tiree karaa marran deemaara namicha tokko nu fuulduraa deemaa jiran. Abbaana jedheches galagalee namichi as keessa dhaabbata biyya alaa gargaaru beektaa'een. Nan beekaa namichi. Namatti inni mingaruu namni kanuma sitti mufiyyuu birrii 7,800 si gaafachuu danda'a. Kanaafiyyuu nama tokkotti hin dubbatin sin geessaa. Isin obbolaadha minni naan lakkii nuunoo waliin beeknu karaa warratti wal agarreen jedheeni. Isin geessa bakka dhaqeen sinitti argisiisaa dhaqaa naan lakkii anoon naqu mana baankii naqaaraa naan. Rakkoon qabu amman sinitti argisiisee deebi'ee yookiin immoo inni argisiifne deebina naan jedhe. Hin danda'an jedhe. Nama guddaadha bakka nama shakkuu hin dandeenyedha. Abbaa koo naataa jedhee kana yaadu hin sodaanne bakka duukuma deemi lamaan isaaniiyyuu hin beeku garuu amane dhuman duuka deemichuudha. Karaa booddee asirra danda'amoo bajaajii qabanna bakka bajaajii qabanna an imma kottachee deebi'u fedhee ariifadheetanii bajaajii qabanne danda'an jedheen. Karaa booddee hin deemne eessadha bakki isaa innaa kara Mikaayilee irraa naan jedhe. Qeeraa moonnaan naan jedhe. Kana booddee ishii jedheen duuka deeme. Achi keessatti bajaajii sana keessa teenyu namichichi abbaan koo waggaa 5tti narraa du'e. Mucaayyeessaadha. Harmee kootii fi obboleetti durbaa kana qabu tokko mana kiraayetti hin geeshee dhufe amma naan jedhi baay'ee bakka garraamummaan mana hin jedhamne natti dhufe. Namichichi inni sun dhugaa anoo baay'een garaa laafee kanaan booddee utuu wanti kana caalu wanti gochuuf danda'utu jiraate waan godhuuf natti fakkaata gaafsan. Kana booddee hin dandeenye bakka makiinaa wayita balaashee raqeeraa jechuudha. Bakka Mikaayilee sana garas. Achi gaafa nu danno ilaa kunnoo bakka baandiraan Oromiyaa fi Itoophiyaa jiru sana daqiiqii achi gaafadhu. Ani naqu namoota baay'een na beekadhe namichi inni sun lakkaasaan sulayyuu wal beekuun. Ani naqu namoota baay'een na beeka waan ta'eedhaafi achi daqii. Indaqi namichi makiinaa Isuus wayi dhaabachaa baay'ee dhaabachaa bakka makiinaan isaan daatee jaakeettii uffatee jiru ofirraa baasee birrii 40 keessa radhee bistaalii keessa godhee dhufe naa galatoomaa obbolota koo waan natti argisiistaniif nuun jedhe dhufe. Toledhee birrii 40 kana keessa jira naa qabaasuma dhaabadhaati fuudhanii ol galuu hin danda'amu nuun jedhe. Aare nutti amanteen sokkinii akkaawuntiin sirka jiraannaan naqi akkaawuntii keerra godhadhuuti deebii dhaqii mallatteessifadhu. Birrii 16,565 kaffalee dhufe. Amma birrii 40 irraa hafee tirfii fuudhanii ol galuu hin danda'amu jedhe. Anoo dhuguman see bakka. Ishee irkaa fuudhee nan dhaabadhe namicha sassarataa'u sana wajjin ayi maanne akkamitti amanee nutti kennee sokke gurbaan kuni jedheeni. Ati soo kiristaanaa ani soo kiristaanaa. In shakkamnu nama shakkamu miti nuuni. Ano birrii isaa tokko iyyuu hin barbaadu namichi kee lafumaa kee bakka wanta naasee wanta ni dhiisuu wallaalee. Karaan booddee namichi abbaan dhimmaa suni duuba sana geessee deebee wayne 10tti mallatteessifadhee nufe baala 20 bitachuu barbaade 10tti daqiinaa mallatteessisi naman qaban jedheeniiti jedhe. Dirqama gaa wanta baadheeru sanatti kennee sokkuun qabaata. Fuudhanii Atis bilbila sanatti laattee ati immoo maal baattee jirta? Bilbila Infinix GB 128 tokkoo fi birrii 8,000 wayii namaa dabarsuun nagaara akkaawuntii irra gashee. Kanaan booddee dirqama waan natti ta'eedhaafi akkuma koo inni birrii 40,000 nutti amanee sokke
kuma saddeet maaliif nitti nama nuree dhugaa rabbi baay'ee baqqaadha dhibeen itti kenneetanii duuba sana gaafa naqu bakka naafxaatti makiinaa itti godhantu jira naafxaa achi dandaqeen asii dhaabbata biyya alaa gargaaru isa kamiidha jedheen gaafadheen jiru asuma naan jedhe namichi tokko kan biraan darbee intala tokko buuna nagaddi taa'ee dhaqee tan gaafadheen bakka asii dhaabbata biyya alaa gargaaru isa kamiidha dhee mana keessa mana naafxaatti galuuf hin kee kanaaf booddee waan akkas jedhamuyyuu safara kanan jiru naan jedhan neen bakka gaafa bakkichatti deebi'ee jiratti ilaalu namni tokkochi hin jiru. Akka kanaan bilbila kee gattee jechuudha. Bilbila kees birrii kees hin nabdi. Birrii koos bilbila koos nan dhabe. Obbolota koo dhaamsanis ni dhaamu. Gooftaa Yesuus iyyuu dhaamsa wayii nuuf dabarsee ture. Wantichis namarraa of eeggadhaa kan jedhu wayiidha. Kanaafiyyuu baay'ee namatti siqinaa. Nagaa gaafa nama gaafattanillee adda baafadhaa. Isiniin jedhaa dhaamsa gaggabaabduu waan sanii kanuma Galatooma.